Eksinas keessatti akkamittiin qarshii hojjennee jiru yookiin immoo kan dippoozitii goone turre akkamittiin withdraw gochuu dandeenya kan jedhu karaa salphaadhaan isin agarsiisa. Jalqabarratti eksinas keessan appilikeeshinii irra deemuudhaan bakka kanarratti withdraw kan jedhu ni argattu, kanarra ni tuqxu jechuudha. Sana booda bakka kanarra isin fidaa iddoo kanarratti bakka duwwaa kana keessatti hanga qarshii baafachuutii barbaadan baalaansii keessan irratti hundaa'uun itti barreessuu ni dandeessu. Doolaara 10 ol ni dandeessu waan ta'eef sana booda kontiinuu gochuudhaan bakka kanarratti Binance'dha jechuudha kan inni isin agarsiisu guyyaa kana waan ta'eef Binance ID kan jedhu gara Binance profaayilii keessan irra deemuudhaan gubbaarraa mallattoo tuqaa 3 tuqxanii ID keessan kan gubbaarra jiru kana koppii ni godhattu jechuudha. Sana booda bakka duwwaa kana keessatti itti guutu. Anamma kan dura waan guutee irra deddeebiidhaan fayyadamee fi ofii isaatiin automaatikii naaf galcheetti jira. Kanaaf egaa bakka irraatti confirm nan godha jechuudha. Akkuma agartan emailii koo irratti koodii naaf ergameera. Kanaaf koodii sana koppii gochuun bakka duwwaa kana keessatti koodii sana nan galcha jechuudha. Sana booda confirm ni ta'a. Akkuma agartan dooraallee an withdraw godhee naaf bu'eetii jira jechuudha. Process ta'aa jira. Daqiiqaa tokko hanga daqiiqaa 5 hanga daqiiqaa 10 turuu ni danda'a. Akkuma serveriin busy ta'etti seena jechuudha. Kanaaf gaa kun akkuma agartan Binance koo irra naaf seeneeti jira jechuudha. Kan koo automaatikaalii daqiiqaa 3 illee turre akkuma agartan bifa kanaatiin keessaa withdraw godheetiin jira jechuudha. Kanaaf gaa withdraw gochuudhaaf hagana wanti isin rakkisu hin jiru jechuudha. Egaan dursitanii garuu kan isin beekuutii qabdan kan isin Binance'dhaan dippoozitii gootan Binance maan qofaa deebistanii withdraw gochuu dandeessu jechuudha. Haala kanaatiin hubachuu qabdu. Kanneen kiriptoodhaan immoo Exnetitti ergitan kiriptoomaan deebistanii yoo baastan isiniif salphata jechuudha.